biyya qabsaa'eef uummata qabsaa'eef keessa ituun ta'in biyya alaa takkuma nama tokkootti qabrii argachuu qofaa ture jechaadha. Kanaaf yaadataani kanarratti qooda guddaa qooda yoomuu akka nam tokkootti yoomuu irraanfanne Oromoonis irraanfatuu hin qabne ittiin fudhadha siin jechuuf hin jiru. Galaan sabaan nyaatamuun irbuun gootaa sinaalamuun kan gootaa awwaalu gootaam kan saba isaa gaachan immoo sabboonaadhaam sabboonaan immoo dhaabaa fi dagalee sabaatiin goota hin gargaaranii ni badhaasuun kan goonni badhaafamuuf ammoo goonni biraa akka dhalatuufi namni sabaaf dhalate na argaa hin beekuun ofiif nama arga malee namni sadaqaaf dhalate sadoon beekuun. Kanaaf namaaf dhaabbataa kanaaf rabbittis dhiyaataa namni kennaa baree harkisaa dheeraadhaan dheerachaas bulaa. Gaafa uummanni keenya Sumaalirraa buqqa'usan waa'ee gargaarsaa mari'achuudhaaf gaafa jennu akkaataa itti deemnu gaafa mari'achuudhaaf jennu akka tasaa ta'e manuma kiyya Qamar wajjin dhufan. Inni yaadataa dheedee Qamarratti sarpiraayiziin ta'e. Namni tokko isaaf nama ta'uun qoftiin gayaadha. Sanbiratti ida'ee immoo Oromoo ta'uun isaaf gayaadha. Yaadataani yoo dhugumaan keenye namummaa isaa personaalitii isaa akkasitti ilaalte nama guddoo of mul'isu miti. Nama guddoos immoo waan qabuun aadatu tokko miti. Nama waan qabeenyarraa Oromoof jaalala tokko qabu gara onnee isaa keessatti jaalala qabuu fi amma isaa danda'ametti gargaaruudhaaf maddii dhaabbatee waa godhu. Irra caalaa immoo sabboonaadha. Oromoota naannoo sanaa naannoo kana jedheen qoodu. Dureessummaa isaa qofa qabatee kan rakkate akkuma gargaaruun biyya isaafis wabii yoo ta'ee dureessummaan isaa biyya walgaam nama biyya qabutu biyyoo qabaam biyyaa fi biyya abbaa ofii eeggachuudhaaf ammoo waan qabanirraa waan daldalanirraa gibira kaffaluun biyya ofiifiif dhaabbachuun guddummaadhaan guddummaan biyyaan guddummaan lammii fi biyyaaf seeraan gibira kaffaluudhaan gibira kaffaluun sagalee waamicha biyya ofiif dafanii owwaachuudhaan obbo Yaadataa Juneddiinis gibira bara 2013 hanga 2014tti Itoophiyaarraa daldalaa fi abbaa qabeenyaa gibira seeraan kaffaluudhaan Itoophiyaarraa dhaabbata midhaan nyaataa addunyaatti taanuudhaan waggaatti birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 500 fi miiliyoona 11 fi 100 fi 73 fi 793 kaffaluudhaan sadarkaa lammaffaadhaan. Kanaaf namni gibira seeraan kaffaluu biyya isaatiif wabiidhaan hambaadhasiin. Obbo Yaadataa Juneddiin nama dhugaadhaan artistoota Oromoodhaaf qabsaa'ota Oromoodhaaf dhugaa Oromoodhaaf akkasumas illee dirqama isaanirraa eegamu mootummaadhaaf kan akka gibiraa kaffaluudhaan dhugaaf haqa jiruun kan adeeman keessaa isaan tokko jedhee yaada. Akkasumas immoo jireenya hawaasummaa ani hanga ammaatti badhe keessatti nama dhugaa hiyyeessotaaf dhaabatan artistoota keenya artistoota Oromoo duuba dhaabachuudhaan gargaaruudhaan gorsuudhaan akkasumas immoo qabeenyaan illee duuba dhaabachuudhaan ispoonsera garaagaraa ta'uudhaan gargaaraa jiranii fi kan bukkee dhaabbatanidha. Fuulli isaa tokkuma. Kalees iftaanis arras gaafa agartu kanuma haasa'a. Akkaataan inni approach godhu asmaaliin inni sii kennu kabajni inni sii kennu tokkuma amalli isaa. Kanaaf kana yoo wajjin uumamtee rabbi sii kenne malee waan barattee fiddullee miti. Amantiidhaan nama Oromoo addan baasu, kutaan nama Oromoo addan baasu, naannoodhaan nama Oromoo addan baasu. Nama waan guddoo hogguu yaadu fuula dura. Bakka taa'u hundattuu waan guddoo yaata. Waan guddoo mataa isaatiif yaada saba kanaaf yaada jechuudha. Of tuulummaan qabu akka namaatti akka abbaa qabeenyaatti abbootiin qabeenyaa adda tokko gaafa garaaltu iddoo fa'aa filatu iddoon filatu nama akkasumatti bakka simple life jiraatu na kanammoo kan carraa argatanitti fakkaata iddoon dhaloota isaa isaaf carraa kana isaa kenneera aadaa kana akka inni guddifatu isa godheera namooti bakka nama karaarra deemuun addaa miti gaafa laaltu. Hojiinsaa garuu hojiinsaa hojii guddaa hojjeta artistoota keenya sirriitti gargaaraa nama rakkateef marifatu. Jireenya laafa jiraata beektaa bakki inni rafuu fadhuuf bakki inni rafuu fadhu adda adda. Oromoo bira galata guddaa qabaachuu odoon ta'in akka ilma sabaatitti Oromoo bira fudhatamuudha qaba. If he puts something in his mind, it has
to succeed. And I think through time he was able to learn that if he decides to do something and it doesn't seem like it's working, he forgets it and moves to the next one. Wanni biyya irra jiraachuuf hin dhalatuun biyya ofirra jiraachisuuf malee yaada isaa Junayddiinis kanaaf biyya irra hin jiraanneem biyyatu isarra jiraate malee saba isaarras hin jiraanneem sabatu isaan isatti jiraate malee. Yaada taateen ani nama lubbuu naaf kennatti kan hammoo nama bakka maallaqaatii fi qabeenyaaf kana lubbuu nama naa kennatti ilaala. Dachii tana durbaa labbaata afaan kanan dubbanneetu salliixa qotachuu ture. Salliixa. Nuti warra salliixa san haamu warri keenya. Warra facaasu. Arra dirreessan gubbaa dhufnee maqaa mucaa kanaatiin qubannee. Manneen kana fakkaatu. Namni afaaniin an dubbadhu kun dubbatu. Jaaru jira. Tola nama keetii oguu agarte areeda akkanatti filata jedhan namni. Hamtuu nama isaa guudha ga'u rifeensa mataa ifoo jedhan. Namni karaa kana darbu cufa kana areeda isaa kana godhaate. Bar gurbaan kun abaluu guujaan hangan takka gabbachaa dabarraa bar haruma kanaawu. Namni isarraa laallatu yoo isa jala deeme magaalaan tun ni jijjiiramti. Biyyi Oromiyaa tun illee ni jijjiiramti. Itoophiyaan illee ni jijjiiramti jedhan. Maaliif? Namni tokko namni karoora qabaatee nama dhugaa kana jala deeme waanuma mul'isa. Akkasii jalaani guddinni dhufa jechuudha. Nama inni yaada kenneef meeqa addachii biyyanatti abbaa ta'e. Hissummaan qabu tanaani lubbuutii yaafin siima. Hujii fedha. Hujii fedheeti. Hujirra ummata fedha. Eega hujii fedhe ummata fedha hizaabarra ummata fedha. Hujii tana ummata malee hujii waan hin taaneef hizaabarra ummata kana fedha. Ummata fitti maxxansa ummataaf tola. Qamisa lama yoo qabaate tokko baafatee hiriyaaf kanna ture. Jaarsi yoo arke goreetti gargaaree galchee ture hanqa mana isaa deemee. Rakkataan barataan yoo amma namni magaalaa kana keessaa mana qaban beektee isaan namni naannoo kanaa bakka biraatti yoo ta'e yoo dhufe isa biratti gorachuu. Inni haa qabu hireeti waan maatii isaa kannaniif akkasitti jiraachisaa ture. Mana barnootaa kana keessaayis shoora qaba. Maraataa miskiina Abdallaa Tasmoo jedhamu jira. Baatitti dooraala 50 ergee fiite akka inni ittiin jiraatu godha. Faawundeeshinii ijaarraa abbaa gadaa jedhamee san keessatti illee akka gaarii shoora guddaa taphatee jira. Namni an abdadhu firrilleen na biraa dhabamanii kasaaraa guddoon narra geessee isumaan na cinaa dhaabbate. Artistii keenya beekamaa Hacaaluu Hundeessaadha. Biyya irraa salphisu. Makiinaa jalqabaa namni laateef isa artistiin keenya jabaan kun akkamiin miilaan deema jee. Anaa fi yaadataan akka ilma hangafaatti ilaala. Fakkiidhaaf dhugaa jirtu yoo lafa kaa'e istirookiin na dha'e asitti. Istirook na dha'e oduu Ali Birraa wallaanaa jiru qabeenya isaa narra dhangalaasee akkaan fayyee dhaabbadhee deemu kana godhe yaadataadha jechuudha. Yaadataa jechuun jiruu artistoota Oromoodhaati. Gargaarsi isaa hadu'ees jiraatees hundaa bira dhaabbata. Akka amma Adeeroo Mukhtaar Adeeroo artistii keenya biyya Ameerikaa keessa jiraachaa ture. Akkasitti isaa asii akka as deebi'u godhee asitti hojii akka uumuu danda'u. Hojii dhuunfaa godheetii fi waliin akkasitti akka hojjetu godhe. Not because he helped me financially or helped us financially. He was so genuine from day one. And I cannot count from my 5 fingers
how many times and how sincere he was to help us. Oromoon gidiraa siyaasaa man'eessa irratti ijaarratee ofirraa deeguudhaaf kutaa Oromiyaa hundarratti goota dura deemee loluuf goota daandii qabsoo fi lolaa banuuf kumaatamaan horateera. Urjii lola keessaa ta'anii kanneen kuffisanii kufanis lakkaa'amanii hanga hin dhumnetti mirga Oromoo irratti cichanii lubbuu isaanii sabaa fi biyyaa gadi oolchaniiru. Adeemsa qabsoo kana keessatti ammoo namoonni gama dinagdeetiin Oromoo fi Oromiyaa utubanii wal'aansoo siyaasaa kana Oromoo irraansan baakkuudhaan. Kanaaf ammoo Oromoon waliin hojjechuu caalaa waliin nyaachuu filataa dhufe. Kun ammoo dinagdee Oromoo eelchee egeree sabaa eeggattummaa keessa galchee. Wantoota ajaa'ibaa keessaa birrii wahii baankii irraa baasneeti waan moocii kana godhanneenna yoo gabbaanu yaadii jijjiiree ol deebi'e birrii biraa baasimas. Kana maaliif baastaa jennaani? Horii rabbiin nu kanneetii miskiinaan hojii nyaatu jedhe. Kuni kan hiyyeessaa kanninu jedhee deemsa wantoota akkasii namni biyya sana gargaara waan qabu irraa gargaara. Garuu baankii dhaabbatee birrii baasee miskiinaaf hin rajeen deemnu. Biyyatti bilisoomus garbumaam hanga nama qawwee rasaasa hin qabnee baatuutiin. Diinagdee irratti bobba'uu qabna immoo. Namni hiyyeessii oggu takka illee bilisa yoo ta'es bilisaa mi gabruma namummaa isa ergata. Jaalachuun nama biraa jibbuu miti. Saba ofii jaalachuun saba biraas jibbuu miti. Oromoon waliin nyaachuu ni beeka. Yeroo hedduu Oromoon waliin hojjechuu ni beeku immoo. Waliin nyaachuu irra immoo waliin hojjechuutu gaarii akkatti waliin hojjennu abarruudha. Wanniin ani akka addaatti yaadataa jaaladhuuf yaadataa maallaqa inni namaa godhuu fi maallaqa naa godhee fi kana kanaami Oromummaa irratti hundaa'ee waa godhuu fi namni saba isaatii hadooduun hin jaaladhan abbaa fedhee utaanaan sabuma fedhee yoo ta'u nama saba isaatii hadooduun hin jaaladhan. Namni barachuudhaaf dhalatee hanga lubbuun isaa jiruttuma barataa. Namni nama gargaarsaaf dhalates akkasuma. Namni kophaa nyaachuu baree ofuu dhokatee nyaataa. Kan nama faana nyaachuudhaaf dhalate ammoo akka waraabessaa yoosee qomoo isaatti waammatee waliin nyaataa. Nama agartee ofii isaatiif qullii yaadu otoo hin taane nama hundumaaf yaadee arjaas ta'ee. Very generous and he means what he says. He doesn't say something that he cannot do. Umriidhaan illee xiqqaa yoo ta'e jaboo kan namoota isaa jaalatu kabajuu innis nama kabaja guddaa namaafis qaba isaafis qabna. Yaadataan nama mataa isaatii carraaquu miti. Nama sabaaf carraaqu. Hujuma mataa isaatiin godhuu danda'u anaafisiif kaanis kaasee itti yaama. Akka involve godhu fe akka namni biraa argatu fedha jechuudha. Ni gargaara. Ni dhiiba. Kara agarsiisa. Deemi jaal. Isa keessaa akka dhufu godha. Humna si keessa jirtu sana akka ati itti fayyadamtu godha oggaa sirratti arga. Yoo dadhabaa taate si gargaara. Abbaa keenya yoo jenne irra nu wayya. Jechuun akkaataa ilaalcha isaanii yoo ilaalle hojii gadi jedhanii hundumaa bakka jiru hundumaa gita hojii hundumaatti nama kabajuutiin hojjettoota isaanii hundumaa akka dhala isaaniitti bira dhaabbachuudhaan gargaaruudhaan akkasumas immoo gita hojii irratti dogoggora jiru hundumaa waliin furuudhaan kan nu wajjin hojjetaa jiranii abbaan keenya gaafa nuyi waa balleessine akkuma nu deebisutti isaanis immoo wanta jiru hundumaa nu hubachiisuudhaan nu barsiisuudhaan nu gorsuudhaan nu bira dhaabbatanii walii wajjin hojjechaa jirra jechuudha. Yaadataanii nama umrii isaatiin dargaggeessa yaada isaatiin garuu nama sammuun isaa keessa areedaa fi jaarsa tokkooti. Amalli isaas yoo ta'e nama gaarii tokko nama bashaasha tokko nama wajjin wal qunnamee walii galuu danda'udha. Walii galuu qofaa miti nama rakkoo namaas dhaga'ee furmaata arguuf tattaafatudha jechaadha. Kanaanis hojii isaa keessatti milkaa'ee jechaadha. Caalaatti immoo waan hojjetu hundaa irratti iyyuu dhaabbii qabateef murannoon hojjeta. Hundeessa dhaabbata kanaa haa ta'uyyuu malee jechuudha obbo Yaadataan hojjettoota isaatiif faayidaa adda addaa
Komishinii Hesaabuu ayyaana waggaatti waan jechuu inni bakka akka hojjetaa isaatti ta'uu hin taane akka maatii isaatti dhannu hojiin jiraachaa jirru. Waa'ee real estate keessa ammaan tana isumaan nu naqe. Ani ammaan tana sirba malee waan hedduu wanni hin jiru. Nama biraallee dhaabbataan namni ammaan tana isaa dalagu nama 450 ol faani ta'a. Kan guyyaa dalagu 1000 ol faani ta'a jechuudha. Kuni ijoolluma saba keenyaati irra guddinaan jechuudha. Brighton Motors damiilee adda addaa kan qabuun beekamaa. Inni kaanis damiilee isaa keessaa kan tokko kan argamu magaalaa Adaamaa iddoo Boolee waan gaariitti argama. Inni kaan kan lammadaa immoo magaalaa Dirreedawaa iddoo Saabbiyaanitti argama. Brighton Motors konkolaattota adda addaa fiduudhaan beekama. Konkolaattota irra dabrees maashinarii konistirakshinii kan akka ekskaavaatar, looder, buldoozar fi kan akka daamtiraak kana fiduun beekama. Brighton Motors hojiilee adda addaa hojii dhabdootaaf uumuudhaan beekama. Abbaan qabeenyaa Brighton Motors obbo Yaadataa Juneedii namoota hojii hin qabne hojii dhabdoota dargaggeessa hojii dhabdoota meeqaaf hojii carraa hojii uumuudhaan asitti summaa akkuma argatiin nama 10 ol if carraa hojii uumanii. Hojiin keenya akkuma argitanitti Brighton Dirreedawaa raayis ni qaba, Adaamaa raayis ni qaba. Hojii kana bara 2019 akka faranjiitti jalqabnee rakkoo hedduu keessa kunne akkuma gibbii sana ilaalaa jirtanitti ijaaraa jirra manneen amma yoo rabbi jedhee yeroo gabaabaa keessatti xumurra jennee jajjabaannee itti jirra. Mana kaarii 200, 250, 300 irratti ijaaraa jirra. Akka humniti namaa dandeessutti akka bitatan kan jedhuuf rakkina manneenii kan Adaamaa keessa jirullee irrisuudhaaf ciminaan hojjechaa jirra. Kanaaf gamoolillee commercial building karaa karatti aanuratti akka ajaa'ibatti dalagaa jirra. Maaddiyaa ijaaraa jirra. Paarkingii makiinaa qabna, makiinaa alaa galchaa jirra. Maaddiyaan keenyas yeroo gabaabatti hojii jalqabuuf deema. Maashinoota fi makiinoonni ajajamanii jiran. Saayitii ganda hangaatu irratti akkanumatti riisteetii ijaaraa jirra. Sunilleen xumurarra gahee jira. Walumaan xumurra jenneeti karoorfannee itti deemaa jirra. Isa hunda walumaan ni xumurra jennee karoora keenya irratti deemaa jirra. Yoo rabbi jedhee ni xumurra. Dirreedawaatti illee akkanumatti riisteetii ijaaraa jirra. Yoo rabbi jedhee isaan kana hunda ciminaan hojjechuu jirra. Waan itti ka'e san hanqa bakkaan gahuutti irraan dhaabbatu. Dantaa mataa keetiitti yaadataan tasaa caalaa fudhatee si caalaa si yaada. Isaas si yaadachiisa dantuu mataa keetii tanaa jechuudha. Hojii dhabdoota Oromoodhaatiif hojii uumuu keessatti roga duraa irratti argamaa jechuudha. Makiinota adda addaa waan biyya tanaa faayidaa qabu alarraa kagalchu yaadataadha jechuudha. Ameerikaa dhaqee dalagachuu danda'a, Ingiliis dhaqee dalagachuu danda'a. Qabeenya kana bakkitti horate alaa. Qabeenya alatti horate kana walii qabee dhufee hojii dhabdoota biyyattii tanaatiif hojii uumuu keessatti roga duraa irratti argamaa. Namni saba isaatiif dhalatee karaa lamaan namaaf tolaam takkaan icciitiidhaan takkaan immoo ifaan dhaabbatanii kan gargaaramanidha. Gariin immoo oolmaa isaaniitiif badhaafamuun. Arjummaan inni qabu bifa sadii. Tokko deeggarsa yookaan gargaarsa kanna. Inni kaan ammoo namootaaf laata sadaqaa jedhanii naannoo baatti. Inni kaan namooti dhugaa gaafata godha. So wanneen kana keessatti kan icciti godhu qaba. Namoota harka qaqalleeyyii namootiin hin beekne kan lakkoofsaan guddaa ta'e keessaa naannootti dhalatetti warra dur inni sadoorra gaafa isaan turan inni beeku gaafa ijoollummaa isaa isaan kan hundoon irraanfatin irra deemee jireenya isaanii laalee fi gargaara jechuudha. Namni kennaa bare harkisaa dheeraadhaan dheerachaa bulasiin bahuunis galuunis kan isan dhimne obbo Yaadataa Juneeddiin gara laafessi dhugaa saba isaatiif dhalate kun har'a dureessa Oromoo abbaa kaampaanota hedduutiin Brighton Real Estate, Brighton Trading Import and Export warshaa zayita nyaataa buufanni boba'aa yeroo dhiyootti galuu dhaabbilee gurguddoo dureessa Oromoo obbo Yaadataa Juneeddiin. Oromiyaa kana keessa naannoo baay'ee keessa hojii qaba. Dabuubillee hawaasaa qaba. Ani kiriin itti ilaalu amma Adaamaa irratti mana 250 ol muka ijaaramaa jiru. Kanneen dhumanis jiru, maaddiyaaleen jiru.
Finfinneedhaan akkasumas diilarrii makiinaa isaa jiru. Waajjiraan heerkuwaartariin waajjirri guddaan kaampaanii kanaa achi Finfinneedha. Kasasa faana Direedaawaadha. Direedaawa jechuun bakka ijoo irratti moola magaalaan Direedaawa guutuun suuqiilee sichi galchuu dandeessu. Godhaa jira. Uummata Oromootiif carraa guddaadhaan jira. Uummanni Oromoodhaa akkuma inni qabeenya kana qabeenya isaaniitiif beekutti Oromoolleen qabeenyi yaadataadhaa qabeenya keenya ji'ee fudhachuun yooniif akkasii fudhate. Ji'eetiin amala. Namooti akka saakaa hedduun nu barbaachisa Oromiyaa keessatti biyya guddaa qabna hojjannee akkasitti jijjiirama guddaa finnee uummata keenya biras dhaabbannee rakkoo keessas uummata keenya baasnee hojii babal'aa bannee warshaalee isaaf waan hawwatu jira. Waan inni hojjete kana maallaqa inni hojjete biyya alaatti fidu kana import export irra caalaa hojjetan beekan hojii biraa akka qabu beeku biyya kana keessatti investimentii dhabsii akkaataan tattaafachuu nan laala bakka tokko tokkotti. Kanaaf wagaa milkaa'ee waan inni yaadu sun milkaa'ee fi biyya keenya keessatti hojii dhabiinsa kana balleessuu irratti akka inni hirmaatu obbolummaatti hima. Yeroo gabaabduu keessatti faabrikaa zeetaa tanama 1,500 hojjechiiftuu ammaan tana gadhaabaa jira. Kana keessaas gaa nama 1,500 yoo hojii baase nama san jalatti nama meeqaa jira laali kaan ilmaan isaa barsiifata. Iskoolaarallee ijoollee ciccimtuu barnootatti cimaatiif yeroo adda addaa bakka adda addaa kennaa jira. Sanillee akkaan hubadhetti amata dhufutti ol wayyeessee ijoollee genius taate tana ijoollee sammuun isaanii ciccimtuudha. Bakka adda addaatti yeroo adda addaatti walitti guuranii akkasitti ispoonsara godhuufaa yaada already jalqabee jira. Sanillee itti fufaa jira. Piroojeektiin Brighter Real Estate kun haaromsa magaalaa Dirreedawaa jennee ilaalla akkas jennee fudhanna nuti. Maaliif magaalaan kun magaalaa umurii dheeraa qabdu iddoo gabayaa siitii fi bakka jireenya namaatti solaalte manneen duratti manneen dudullooman kana jira bakki jiddugalli gabaattis akkasuma. Piroojeektiin kun magaalaa kana keessatti piroojeektii haaromsa Dirreedawaa jennee fudhanna. Dirreedawaa keessa piroojeektiin guddaan akkana ammaan duras hojjetamee sin beeku agarrees dhageenyee sin beeku. Piroojeektiin kun guddaan isaa Dirreedawaa keessa hanqa ammaa ka duraa kanadha. Waan kanu ta'eef gizee foon dhume actually buildingin kun mixed building dha. Hanga floorii lammaffaa irratti shoppiidha. Sanaachi immoo namatti jiraata. Waan san ta'eef waan guddaa ta'eef kaartaan bakka kunis darajaa andi jedhama. Sadarkaa tokkoffaadha kaartaan kun bakki kun waan san ta'eef dalagaa hedduutiif nama hedduutiif dalagaa gaarii hiree uumee jira. Ganda kanas akka Dirreedawaatti akka Dirreedawaa ganda kanattis ganda bareedaa godhaa. Infrastructure kanas ganda kana keessa jirus barichee gandaas ni tolcha dalagaa hedduu nama hedduutiifis ni uuma jennee yaadna. Namni jabaatee hojjete sabaa fi ofii isaa bira dabree maatii isaa bira dabree sabaa fi biyyaafillee bu'aa guddoo akka buusuu danda'u kan namni hubachuu qabu. Dhugatti Oromoof dhaabbatee beekna. Sabaa fi sablammootaaf dhaabbatee beekna. Oromoon bari abbaa garaatiimi. If qofaaf odoo hin ta'ini saba isaan keessa jiru. Oromoonni kan laalatu. Dinagdee alatti horate walii qabee biyya galchee dhaloota biyyaatiif hojii banuu alatti fakkeenyaaf Adaamaa keessatti real estate inni ijaaraa jiru Dirreedawaadhatti hojiin inni hojjechaa jiru nama 60,000 hojii banee carraa hojiidhaa banee akka if danda'anii jiraatan godhee yaadatan. My advice for anybody else or the youngsters like him or even the younger generations who are coming is to follow this path, like where Murad started and where he is now. Dargaggoota keenya hojii barsiisin jedha. Arjaa waan ta'eef nama hedduu gargaara nama hedduu cafiin kenna. Ijoolleen keenya immoo fudhatteetuma waan eeggataa kan taane ijoollee dargaggeessaa kan akka hojii barsiisee kan akka galataa hedduun akka nuu ba'u gorsa akka laatu eksperiyansii isaa eessarraa ka'ee eessa akka ga'e muuxannoo isaa oduu ijoollee tattaaffatu hedduu jira waan ta'eef isaan barsiisee harka qabuun beeka waan ta'eef oduu karaatti qajeelsee kan akka isaa baay'een nuu ba'ee baheessa jedhee yaada. Ammallee rabbitti yaaduu fi
abbaan qabeenyaa kan Oromoo kan biraalleen isarraa halaallatu akkasitti umriillee rabbi haa dheeressu sabaaf jiraata ammallee sabaaf haa jiraatu haa barakatu haa dagaagu jennaa. Yaadataa keenya jabaadhu waan ati goote waaqa sii kaffal namni sii kaffal hin danda'u kun immoo siif jabina ta'ee yaada waan akkasitti illee jaalattee yaadu rabbeeti waan ati goote si bira dhaabbatee siif haa kaffalu waan ati Oromoodhaaf goote kanas yaa rabbi siif haa likkaa'u jedha kan biraan jedhu. Ilma sabaa jeetiin fudhaa jechuudha. Ilma abbaadhaati miti inni ilma sabaati. Maal hawwitaa fe'otte abbootii qabeenyaa addunyaa irratti beekaman biileenas Forbes irratti bahee nama argu keessaa tokko hidhee yaada gara fuulduraatti hawwii kiyyan isaa. My yaadata, my son, you know, my boy, you will always be in my heart. And I can never say enough of you, and you know that. For sure you know that. I am your mother, I am your friend, I am everything to you, I think. And I appreciate and will never forget. The only thing that I can give back to you and your Adiro can give back to you is my sincere prayer that may God bless you and that you can have the strength and stamina to continue this job that you're doing. You're on the right path, my boy. I love you. Tifa managora tiko furi yona khotamele isuma ipsu laf akani tipsu tu wananate hatiga yaadata jechaan nama dhugatti lafee isaa barbaadan jechuu dandeessa. Qophii kana isuma duubatti yaadanii yaadataan waan kana osoo quban qabaatin Muktaar Adeerootii fi Aadde Lilliin faa waan kana kurfeessu isaaniitti hedduun galatoomfadha. Maaliif akkanatti wal cinaa dhaabbatanii waan jabina irratti wal jajjabeessu laafina irratti immoo laafina jalaa akka wal baafnu wal jajjabeessuu fi wal qeequunis akka jiru waan ta'ee jecha koree waan kana kurfeessite Muktaar Adeerootii fi Aadde Lillii Toomaas hedduu galatoomaan isin jaaji. Dhagaa malkaa isaa haa godhuun jira. Dhagaa malkaa kana laallamu watiin laga bu'a. Dadhabee sin qabu waa takka hin danda'u. Qoree gaddaa rabbi isaa haa godhuun jira. Tawaa takka hin cabsine. Ijaamtuu rabbi irraa haa qabu. Aboo ijji isa laalte cilee bishaan buuta rabbi haa godhuun jira. Kanaafuu gurbaa kana rabbi nu keessatti haa tursiisu. Ammallee tabaarii dorrobde. Isa biratti haa dhaltuun jaamoo. Baallee yaadataa Juneeddiinis ni fudhatamaan kaayyoon isaas galmanii gaam waruu dhallee Oromoo biileenara addunyaa kanaa ta'am maaltu beekam. Ayyaa Studio.